Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin jennetti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna. Oduu wayitaawaa fi oduu ammee kan biyya keessattii fi kan biyya alaa qabannee isin biraan ga'uudhaaf qophoofnee jirra. Itti bohaaraan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Jeneraalonni waraana mootummaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatanii waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa dhaabaa osoo hin taane sadarkaa shiftatti gadi bu'e jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Akka Jeneraal Zooduu Balaay jedhetti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa waraana mootummaa dura dhaabbatu irra osoo hin taane sadarkaa lubbuu tiyyaan nabaasii fi hooggantoota isaa baafachuu fi bosona keessa luklukaa jiru jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo har'aayyuu bakkoota garaagaraatti injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas dhukkuba dhoksaniif dawaan hin argamu jechuudhaan deebii kennee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti ta'u waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola deemaa jiru irrattis injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Loltoonni mootummaa hedduus harka akka itti kennatanii fi akkasumas hidhamtoota badii tokko malee humnoonni mootummaa mana hidhatti ugguruudhaan Raarsaa turan tarkaanfii fudhateen 200 ol kan ta'an mana hidhaatti yaase jedhee jira. Oduu oolmaa Oromiyaa hedduu qabannee jirra. Isin biraan geenna. Oduu biyya alaatti miseensonni mana maree nageenya biyyoota gamtoomanii Israa'el beekamtii abbaa biyyummaa Somaalilaandiif kennuu hordofee walgahii hatantamaa ta'aniin beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite kufaa taasisanii jiru. Dabalata isaa qabadhee jira. Oduun biyya alaa inni biraa Suudaanii fi Itoophiyaa lola keessa galuu danda'u jedhamee jira. Dabalata isallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin si wajjin kan turuwaan bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Kan viidiyoo irratti argitan kun Jeneraal Zooduu Balaay jedhama ajajaa waraana mootummaati. Oboon diigame bade sadarkaa shiftatti gadi bu'e jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u mootummaan bilxiginna oolaa yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa shiftaatti gadi buufne jechuudhaan beeksisee jira. Tarkaanfii irratti fudhanneen waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa dhaabaa osoo hin taane sadarkaa shiftatti gadi bu'uudhaan ta'uu fi tifuu of baasuudhaaf tattaaffii godhaa jiraachuu ibsee jira. Akkasumas tarkaanfii guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatameen waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa baduu irra ga'e jechuudhaan ibsa kan baase yoo ta'u naannoo Amaarattis ajajoonni waraanaa naannoo Amaaratti ramadaman qondaalota mootummaatii fi uummata bal'aan akka waraana bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa keessaa baasitti yookaan balleessetti uummanni naannoo Amaaraa faannoo maaliif balleessuu dadhabe jechuudhaan akka fakkeenyatti itti fayyadamuun hojii ololaa ittiin hojjetaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Ibsa ajajoonni raayyaa ittisa PP baasan kanarratti hundaa'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo deebii kenneen waan ilkaan hin qabne nama kofalchiisa jechuudhaan itti mammaakee jira. Akkasumas Oromiyaan waraana bilisummaa Oromoo guutumaan guututti keessaa balleessanii fi sadarkaa shiftatti gadi buusan tamanu keessa jirru tanamoo tabiraattu jira jechuudhaan kan gaafate yoo ta'u akkasumas ajajaan waraana mootummaa kan waraana bilisummaa Oromoo guutuu biyyattii keessaa balleessine sadarkaa shiftatti gadi buufne jedhu kun biyyuma nu keessa jirru tana baanamoo biyya biraa keessa jira inni jechuudhaan gaafatanii jiru. Kaleessa jechuun muddee 29/2025 ajajaa waraana Izzi Bahaa kan ta'e Jeneraal Addisuu Muhammad Itoophiyaan teeknooloojii haaraa humna riphee lolaa tokko tokkoon ittiin funaantu oomishaa jirti. Haleellaa nurratti raawwattan dhiisuudhaan osoo nu meeshaa kanatti gargaaramuudhaan tokko tokkoon bosona keessaa isin hin guurre daddafaa harka kennadhaa jechuudhaan waamicha taasisa. Har'a ammoo muddee 30/2025 Jeneraal Zooduu Balaay ibsa waamicha kana faallessu baasee jira. Kunis waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa shiftaatti gadi buufne balleessine jechuudhaan yoo ta'u osoma oolee hin bulin kun harka kennadhu jedha kun bade jedha. Akkamitti yaadni kun lamaan guyyama tokko keessatti wal jala dabra yookaan immoo wal faallessa jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo yaada itti kennee jira. Inni biraa dhugaan aduun itti baate kan uummanni guutuu biyyattii keessatti uummata Oromoo qofaa fi uummanni guutuu biyyattii beeku guutuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana tarkaanfii nuti fudhataa jirru kan keessoo mootummaa raase hanga magaalaa Finfinneetti dhaqqabuudhaan funyaan magaalaa Finfinnee jalatti tarkaanfii nu humnoota mootummaa irratti fudhataa jirru uummanni biyyattii kan raguu fi qabatamaadha. Tarkaanfii yeroo dheeraaf fudhataa turre akkuma jirutti ta'e guyyaa tokko dura magaalaa Sabbataa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 20 kan caalle irratti tarkaanfiin fudhanne
Kaleessa immoo muddee 29,2025 Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti tarkaanfiin fudhanne kan humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiise kana uummanni ragaadha. Walumaa galatti kibba Oromiyaa, kibba Baha Oromiyaa, giddugala kaaba Oromiyaa, lixa Oromiyaa, walumaa galatti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan tarkaanfii fudhataa jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee jira. Akka fakkeenyaatti guyyaa har'aa jechuun muddee 30,2025 asuma ollaa magaalaa Finfinnee lixa Shaggar Aanaa Abuna Gindabaratitti bakkoota lamatti barraaqan tarkaanfii fudhatee miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Kuni dhugaa aduun itti baate. Dhugaa aduun itti baate kana immoo dhoksuun of burjaajessuu fi akkasumas hawaasa bal'allee burjaajessuuf yaalu yoo ta'u, kun immoo dhukkuba dhoksanii dawaa itti argatuun hin danda'amu jechuudhaan gama waraana bilisummaa Oromootti yaadni itti kennamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti guyyaa har'aa barraaqan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen milkaa'uu beeksisee jira. Mootummaan badeen hin jedhullee nuti hojii keenya itti fufne jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhataa jirruun miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jirru itti fufsiifne jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo dubbatee jira. Haaluma kanaan har'a waraanni bilisummaa Oromoo muddee 30,2025 Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhee jira. Kan jedhe yoo ta'u haaluma kanaan har'a lixa Shaggar Aanaa Abuna Gindabaratitti barraaqan bakkoota lamatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhee jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti guyyaa kaleessa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun akkasumas loltoota mootummaa hedduu booji'uun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Boosat magaalaa Warjitti jedhamtutti seenuudhaan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu irratti miidhaa qaamaa fi lubbuu dhaqqabsiisuun hedduus booji'ee meeshaalee waraanaa hiikkatuudhaan humnoota mootummaa boojuu miidhaa qaamaa fi lubbuu irraa hafte guutumaan guututti magaalattii keessaa yaasnu magaalattii qulqulleesse jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan yoo xiqqaate AKM'n 30 ol kan hiikamanii fi meeshaalee waraanaa biroollee hiikkatamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuma achuma Aanaa Boosatitti hidhamtoota hedduu mana hidhatti yeroo dheeraaf badii tokko malee dararamaa turan gadi dhiisisuu yookaan gadhiisuu beeksisee jira. Magaalaa Boofaatti tarkaanfii fudhate kanaan hidhamtoota 200 ol mana hidhaatti yaasuun rakkoo keessa turan keessaa yookaan immoo dararaa irratti raawwatamaa ture irraa bilisa baasanii jiru. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'a barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuu beeksisee jira. Tarkaanfii har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti fudhateenis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan Wallagga Bahaa Aanaa Diggaa Ganda Abeel bakka addaa Mikaadaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffamee fi waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwatuun injifannoo irratti argadhe jedhan kanaan wal qabatee gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre wanti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Itti aansuudhaan oduu amma yookaan immoo breaking news qabna kan amma nu ga'e jechuudha. Giddugala Oromiyaa lixa Shaggar Aanaa Ambootti loltoonni mootummaa baay'inaan 15 ol ta'an gara waraana bilisummaa Oromootti makamuun gabaafamee jira. Loltoonni mootummaa 15 ol ta'an kun ajajaa waraana isaanii waliin ta'uudhaan hidhannoo guutuu waliin Aanaa Ambootti fedhii isaaniitiin mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo simannaa goototaa taasiseef jedhee jira. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhetti waraanni bilisummaa Oromoo bade sadarkaa shiftaatti gadi bu'ee loltoota mootummaa dura dhaabbachuu kan hin dandeenye fi hooggantoota isaa baraaruu fi muka keessa garana hulluuqaa jiraatan jechuudhaan ajajaan waraana mootummaa Jeneraal Zawduu Balaay ibsa kennee tureef isa kanaan hoo maal jedha jechuudhaan yaada kennee jira. Oduu biyya alaattiin waraanni Suudaan naannawa daangaa Itoophiyaatti garee finciltoota RSF irratti haleellaa raawwatuu fi karoora akka qabu dhagahamee jira.
Suudaan haleellaa kana ni jalqabdi yoo taate Itoophiyaa waliinis walitti bu'uun isii kan hin oolle jechuudhaan qaamonni garaagaraa akeekanii jiru. Sababni isaas Itoophiyaan bakka leenjii yookaan immoo kaampii waraanaa humna RSF kanaaf qopheessitee kan turtee fi humnoonni hedduun achitti leenji'anii gara Suudaan seenuudhaan haleellaa raawwatan jechuudhaan Suudaan komii dhiyeessaa turte. Suudaan immoo humna finciltoota kanarratti haleellaa ni raawwatte yoo ta'u taate humnoonni kun Itoophiyaarraa ka'u waan ta'eef kanaan wal qabatee Suudaan biyyoonni ollaa Suudaan kamiyyuu deeggarsa tokkollee humnoota kanaaf akka hin taasifne dahoo akka hin kennineef akeekkachiiftee turte. Humni finciltootaa kun immoo bifa haaraan Itoophiyaarraa ka'uudhaan haleellaa irratti raawwataa jiran jechuudhaan himataa kan jirtu yoo ta'u haleellaa kanaaf deebii deebisuuf yookaan qolatuuf haleellaa raawwattu yoo ta'e Itoophiyaa seenuudhaan tarkaanfii waan fudhattuuf haleellaan raawwattu Itoophiyaa irratti illee ta'uu waan danda'uuf kanarraa ka'uudhaan Itoophiyaa fi Suudaan lola keessa galuu danda'an jechuudhaan hedduun tilmaama isaanii kaahanii jiru. Oduun itti aanu manni maree nageenya UN Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuu hordofee walgahii ariifachiisaa waamuun kaleessa marii gaggeessee jira. Dhimmicha irrattis murtee kaa'ee jira. Murtee kaa'eenis beekamtii abbaa biyyummaa Israa'el Somaalilaandiif kennite kufaa taasisee jira. Miseensonni mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN yookaan immoo Security Council 15 kaleessa wiixata galgala magaalaa New Yorkitti wal gahuun dhimma Israa'el tibbana Somaalilaandiif beekamtii kennuu irratti mari'atanii jiru. Marii kana irrattis miseensonni hedduun tokkummaa fi walabummaa Somaaliyaatiif deeggarsa qaban ibsanii jiru. Ameerikaa irraa kan hafe miseensonni mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii hundinuu tarkaanfii Israa'el fudhatte kana mormanii jiru. Biyyoonni 14 dhimma kana yoo morman Ameerikaan qofti dura dhaabbattee jirti. Haala kanaan tarkaanfiin Israa'el beekamtii abbaa biyyummaa Somaalilaandiif kennuuf fudhatte kufaa ta'ee jira. Dheengadda gaafa Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kenne jettu uummanni Somaalilaandii haala adda ta'een halkan guutuu gammachuu isaanii ibsataa turan. Har'a immoo faallaa isaanii uummanni Somaalee walitti dhufuudhaan gammachuu isaanii ibsataa jiru. Murtee miseensota mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana hordofee uummanni Somaaliyaa bakka tokkotti walitti dhufuudhaan akkasumas istaadiyeemitti walitti dhufuudhaan gammachuu isaanii haala viidiyoo irratti argitan kanaan ibsatanii jiru. Murtee kana dura garuu uummanni Somaaliitii fi mootummaan Somaaliyaallee haala baay'ee adda ta'een rifaatuu keessa galanii ture. Mootummaan Somaaliyaa Israa'el Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kenne jechuu isii hordofee tarkaanfii tokko fudhatee jira. Tarkaanfii fudhate keessa ambaasaaddara isii Hindii jiru waamtee jirti. Ambaasaadarri waamame kunis dhalataa naannawa Somaalilaandii yoo ta'u galcha inni Somaalilaand irratti qabuun shakkamee yeroo garaagaraa himatamaa ture jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.